raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Jaallatamoo hordoftootaaf daawwattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa nagaan keenya bakkuma jirtanitti sinaa qaqqabu. Har'a haala yeroo Impaayera Itoophiyaa keessaa jiru mariisisuudhaa fi hayyuu Oromoo xiinxalaa siyaasaa fi sabboonaa Oromoo obbo Moosisaa Oosaa qaabannee dhiyaannee jirra. Haga xumura sagantaa keenyaatti akka waliin turtaniif kabajaan isin afeera. Obbo Moosisaa afeerraa keenya kabajanii asitti argamu keessanii fi maqaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaatiin baay'ee isin galateeffannaa. Baga nagaan dhuftan. Isinillee naaf yeroo keessanii fi fayyaataa ulfaadhaan jira addidam. Tole akkuma beekamu dhiheenya kana mootummaan Koloneel Abiy Ahmed lola waggoota lamaan darban Oromiyaa keessatti geggeessaa ture daran babal'isuudhaani amma immoo gara mootummaa naannoo Tigraayitti geessuun inuma beekama. Lola kana yookaan immoo waraana amma mootummaa Koloneel Abiy Ahmed fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti deemaa jiru kana akkamiin ilaaltu? Rakkinni isaa bu'uurri rakkina kana maalidha? Koloneel Abiy Ahmed geggeessitoota isaa yookaan immoo warra isa hoogganaa turan durii wajjin maalirratti wal lolaa jira jettaniitu yaaddu? Sababi isaa maali lolli kun? Fayyaata yaaddidamee yeroo waa'ee lola mootummaa naftanyootaa Koloneel Abiyyiin geggeeffamuu fi mootummaa wayyaanee gidduutti deemaa jiru kana haasofnu waan tokko ifaa ta'uu qaba hunda dura. Innis murni kullachuun isaanii diinaa uummata Oromoo ta'uu isaaniiti. Koloneel Abiyyii fi ittilayyoonni isaa sirna naftanyaanutti deebisuu barbaadu. Injifannoo uummanni keenya argatee hunda boodatti harkisuu, deebisuu, dachaasuu barbaadu. Lafa isaa Finfinnee dabalatee irraa fudhachuuf hojjetu. Sabboonummaa isaa balleessanii Itoophiyaawummaadhaan bakka buusuutiif carraaqu. Gabaabaadhumatti eenyummaa keenya dhabamsiisuuf hojjetu jechuudha. Koloneel Abiyyii fi mootummaan inni geggeessu kun. Sirna uummanni Oromoo qabsoo baroota 130 ol fixaniin ofirraa kaasaa jiru, kaasee irratti deebisanii fe'uuf hojjechaa jiru. Wayyaaneenis ija seenaan baroota xiqqoof aangorra turtu malee rooroo amma hin jedhamne uummata keenya irraan geesse yeroo aangorra turte. Hidhaa, ajjeechaa, qaamaa hir'achuu namoota Oromoo, uummata keenya biyyaa baqachiisuu. Roorroon isheen uummata keenya irraan geessee lakkaawameen qabeenya uummata keenya akka malee saamte biyya isheettiin ijaarrattee, tottoshattee warra eliitii isaanii ittiin sooromanii dhaaba OPDO jedhamu dhaaba ilmaan naftanyootaa kan Oromoota garaa isaanii bulan tokko tokkoof keessaa qabu ijaarrattee isa ulee godhattee uummata keenya mirga isaa sarbitee qabeenya isaa irraa fudhattee isheenis galanni qabsaa'ota Oromoof ta'u dhiigaaf lafee ilmaan Oromootiin nurraa kaatee egaa isheenis biyya isheetti galte egaa kan xiinxaluuf deemnu lola diinota uummata Oromoo lama gidduu jirudha. Kana keessaa firan qabnu jechuufan jedhe kanaafan kaase akka fedhii keenyaa fi osoo isaan wal waraananii wal balleessanii jaallanna haa ta'u malee haalli jiru kanarraa wal xaxaadha. Gaaffii keetti yeroo deebi'u maddi rakkoo kanaa maalii kannaan jettee fi walumaa galatti bakka lamatti hiruu hin danda'a maddi rakkoo isaan gidduu jiru maal akka ta'e. Tokkoffaa aangoo mootummaa fi olaantummaa irratti wal loluu, lammaffaa immoo sirna bulchiinsa impaayera sanaa irratti immoo lola qabuun jedha.
qabxii lama kun lamaan waan baay'ee hammata jedheen yaada. Aangoo mootummaa fi olaantummaa irratti wal loluu isaanii seenaa isaanii keessatti waan qabanidha. Waan haaraa miti, waan baay'ee nama dinqu miti. Lachuu mi'a aangoo beeku. Yeroo aangoo qaban uummanni isaanii olaantummaa argatee qabeenya uummata empaayeraa sana keessa jiraniin irratti ajajee arganii jiru. Itti mi'aa ture. Naftanyoonni aangoo fi olaantummaa baroota 130 oliif qabaachaa turanii qabsoo uummataatiin irraa kaafamanii jiru. Itti deebi'uu barbaadu. Wayyaaniinis waggoota 27 fi aangoo fi olaantummaa qabaachaa turte irraa qabsoo uummata Oromootiin kaafamtee isatti deebi'uu barbaadde amma karaa biraa maal jechuudha gaa kuni qabeenyuma Oromiyaa fi qabeenya uummatoota kibba sana jiran irratti wal lolaa jiru jechuudha. Aangoon mootummaaf olaantummaan kan kennuu fi isa kana argachuudha. Qabxii lammaffaan kaase waa'ee sirna bulchiinsa empaayeraa sanaa irratti wal loluun jedhe. Sirna yommuu jennu har'a biyyi suni maqaa biyyoo ta'u waraqaarraa heera isaarraa kan inni qabu federaalummaa sabdaneessaa sirna jedhamu qaba. Federaalummaa sabdaneessaa kana uummatoota koloneeffatamaniitu qabsoo isaaniitiin fide. Waggaa 30 darbee fi waraqaarra ture. Bara 1995 jalqabee waraqaarra ture. Yemmuu wayyaaneen aangoorra turtes waraqaarra ture malee waraqaarraa gadi bu'ee ummatoonni kun dhimma itti ba'anii itti fayyadamanii hin beekani. Wayyaaneen akka inni ummatoota kana hin fayyadne baay'ee hojjechaa turte. Amma immoo yeroo ishee ga'e immoo aangoorra ari'amtu mootummaa federaalaa amma naftanyootaan dhuunfatame kana isa ofirraa faccisuu fi sirni federaalummaa sabdaneessaa kuni akka ishee gargaaru beetti. Isa kanaaf inni akka hin banneef waraqaarra illee akka taa'uuf lolaa jirti. Egaa gabaabaadhumatti sirna federaalummaa sabdaneessaa fi isa warri Abiy Ahmediin gaggeeffamanii sirna naftanyootaa deeggaranii unitary state, unitary system, unitary government waan jedhanii isaan bakka buusuu barbaadu. Yoo isaan bakka buusanii egaa inni waan baay'ee wal qabata. Waa'ee daangaa biyya isaaniitiin wal qabata, waa'ee ofiin of bulchuu isaaniitiin wal qabata. Kanaaf jedhaniitu isa kanaaf ofirratti lolaa jiru jedha. Kana lamaanii yoo jedhee kana qofaadha jechuu koomini hin gaanatti fakkaata. Hundeen rakkoo isaanii maaliisa jetteef. Tole Moosisaa hundee rakkoo kana iddoo lamatti qoodanii dubbattaniitu. Tokkoffaa akkuma amma jettaniyyuu sirna ittiin bulchiinsa biyyichaa federalizimii yookaan immoo sabdaneessaa isa jennu kana yookaan ethnic federalizimii fi warri sun immoo mootummaa tokkittii, mootummaa tokko, afaan tokko, biyya tokko isa jedhu barbaadu kanarratti wal dhabu. Inni lammaffaa immoo qabeenyuma Oromiyaa saamuudhaa fi lachuuyyuudhaan amanii beeku, saamanii beeku gati ta'eef irraa wal ari'aa jiru kan jedhudha. Akkasumas immoo yeroo jalqabnu wanti xiinxaluudhaaf deemnu lola diinota Oromoo lama gidduutti deemaa jirudha jettanii turtan. Diinota Oromoo lamaan kana gidduutti lolli deemaa jiru kuni qabsoo Oromoo godhaa as ga'e irratti ammas gochaa jiru irratti dhiibbaa qabaatu qaba jettanii yaaddu. Impaaktii qaba qabsoo Oromoo irratti yookaan struggle Oromoo irratti. Hin qabaata jedhee yaadan gara kootiin. Isas immoo akka lamatti qabaachuu danda'a kaasuu hin danda'a. Tokkoffaa yeroo lolaa kana keessa dhiibbaa guddaa qaba uummata Oromoo irratti lolli isaan ammatti jiran kuni. Erga lolli kun dhumeellee immoo dhiibbaa irratti qabaachuu mala uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti. Yooni waa'ee dhiibbaanni yeroo lolaa kana keessa qabaachuu malu irratti deebi'ee qabxii lamaan sadan tokko kaasuu hin danda'amu. Tokko lubbuu ilmaan Oromoo qisaasa lolli kun. Akkuma beekamu mootonni Itoophiyaa kuni yeroo yerootti lola adda addaa yemmuu kaasanii yemmuu deemanii kan isaanii akka qoraaniitti funaananiitti naqanii ilmaan Oromooti. Namni yaadatan se'a bara Somaalee wajjin lolli tures baay'een kan dhume ilmaan Oromooti. Bara dhuma 1990 keessa yemmuu Eertiraa wajjin wal waraananis yeroo sanas 70,000 dhume jedhama.
Yeroo sanatti harki caalaan kan dhume kan du'e ilmaan Oromooti. Isaan kuni obboleeyyan keenya, abbootii keenya, shamarranii, dargaggoota Oromooti jechuudha. Dhaqaa jedhanii ammas immoo waraana kanatti guuraa jiru. Humnaan iyyuu funaanu yoo isaan didan immoo hidhaatti guuru. Egaa kana immoo laallu lubbuun ilmaan Oromoo qisaasamaa akka jiru argina. Kanaaf dhiibbaa qaba Oromoo irratti jedha. Lammaffaa qabeenya Oromoo qisaasaa san jedhee fi meeshaan amma murni lachuutti wal waraanan wayyaaneenis kanuma dura uummata Oromoo irraa saamtee ittiin ijaarrattiin waraanaa jirti. Warri kunis maqaa taaksiitiin uummata Oromoo irraa gara caalaa funaananiin waraanaa jiru. Loltoon kan qallabaman ittiin uffatan hundisaa qabeenya Oromiyaa keessaa dhufeedha harki caalu. Isa darbees immoo amma yeroo ammaa kanatti waraana deeggaraa jechuudhaan bakka manni Oromoos haa ta'u manni biraanis hojjechaa jirutti mindaa hojjetan irraa humnaan fudhachaa jiru. Warra daldalan irraallee akkasuma humnaan fuudhaa jiru. Qabeenya keenyaa qabeenya Oromoo kan liqisaasu beekamaadha. Lolli kuni karaa baay'eedha. Tokkitti onitti dabalee amma uummata Oromoo irratti shakkii adda addaatiin lola kana afaan deeggartanii jechuudhaanii ajjeesuun hidhuun ni jiraata jedhee yaada. Egaa yeroo lolaa kana keessa dhiibbaa akkasii uummata Oromoo irraa gahaa jedhee namana. Erga lolli dhumee booda dhiibbaa inni qabaachuu malu garuu waan lamaan sadan tokko irratti hundaa'an fakkaata. Inni tokko lolli kuni yommuu dhumu eenyutu injifatee fixanni jedhu gar tokkotti nu qajeelcha jedhee yaada. Lammaffaa biyyattiin Itoophiyaa jedhamtu kun immoo erga lolli kun dhume hireen ishee maal fakkaata maal ta'uuf deemti ni jedhus qabxii biraa kan ilaalamuu qabudha. Dhiibbaa inni lolli kun Oromoo irratti qabaatu xiinxaluudhaaf jechuu kooti. Sadaffaa yeroo lolli isaanii jiru kana keessa Oromoon immoo maal godhachaa jira? Gaafa lolli kun dhumu Oromoon eessatti of arga? Inni jedhu immoo qabxii sadaffaatti ilaalamuu qaba. Kana gaa'ee walitti manne kana sadanii yoo kombaayinii parmiitii goone waan baay'ee hama baay'ee irraa ijaaruu dandeenya. Garuu lamaanuma tokko ilaallee dabarree akkan yaadutti mee mootummaan biyya nafxanyootaa kuni humna wayyaanii kana injifatee deebi'a yoo jenne nami baay'een hin fakkaatu jechuu danda'u ittiin falmuuni. Maaliif mootummaan biyyi kun wabooyyuu 7 balleessee waggaa 2 booda har'ayyuu milkaa'uu dadhabee jechuma jira. Waraana uummataa yookaan People's War waan jedhan kana mootummaan mo'uun baay'ee rakkisaadha. Tigraayittis mo'uunsaa shakkiidha. Haa ta'u malee worst case scenario jechuu dandeenya. Haala hamaa waan ta'uuf uummata keenyaaf akka hamaatti akka scenaariyootti kaafne ilaaluun barbaachisaadha. Darbannee gatuu hin dandeenyu. Yoo ta'eefoo isa jennu. Yoo ta'eefoo yoo humna wayyaanii kana injifatee gad deebi'ee humna isaa guutuu gara Oromiyaatti gad deebisaa jechuudha. Kun Oromiyaa caalaatti dirree waraanaa gochuu danda'a. Isa har'aa caalaa uummanni keenya ajjeefamaa irratti manni gubataa, maasaan isaa gubataa, shamarran isaa gudeedamuu. Kanaaf lolli kun erga dhumee booda mootummaan nafxanyootaa kun mo'ee deebi'ee yoo ammasitti uummanni Oromoo tokkummaa isaa cimfatee, waboo cimfatee, qophaa'een eegu ta'e rakkoo caalaan itti ta'uu danda'a jechuun danda'a. Qabsoon Oromoo immoo attamitti isaan eegala yommuu isaanii kaaba gad deebi'an hin jedhu qabxii sadaffaan ani kaasu. Kanaaf yoo Oromoon qophaa'ee eege rakkoon irra ga'u xiqqaachuu danda'a. Hammi lammaffaan nu ilaaluu dandeenyu yoo lola kanarraan kan ka'e akkuma beekamu lolli biyyoota faca'anii baay'een akkasitti jalqabe biyya competing nationalism sabboonummaa wal dorgoman keessa jiranidha biyyi kuni. Sirna bulchiinsaa biyya kanaarratti wal lolamaa jira. Lolli kun Tigraay wajjin ta'u malee ammaaf Tigraay qofaa keessa miti kan jiru. Uummattoonni kibbaa waan kana irratti rakkoo qabu. Oromoon kana irratti lolachaa jira. So kanarraan yoo ka'e Itoophiyaan facaate moo maal ta'a? Inni jedhus uummanni Oromoo fi qabsaa'onni isaa, ciminni isaa, irreen isaa akkatti yeroo sana jiraatutu murteessa. Yoo cimaa yeroo kanatti yommuu isaan wal waraanaa jiran kanatti tokkummaa isaa cimsee ijaaramee
waraana isaa cimfatee waboo kunuunsee guddifatee jabeeffatee eege daangaa isaas eeggachuu danda'a. Nagaa fi tasgabbii uummata isaatiif eeggachuu danda'a. Yoo kana gochuu dadhabe garuu gaafa Itoophiyaan facaate daangaa isaatu dhiibama. Uummata isaa irratti akkuma biyyoota adda addaatti ta'etti jenoosaayidii afaan Oromootiin duguuggaa sanyiitu irratti geggeeffamaa jechuu ta'uu danda'a. Egaa sinaariyoo adda addaa jira garuu kana keessaa tokko yoo walii galanii nagaa buusanuu inni jedhusi aadaan isaaniillee waan akkasiin argisiisu isaan nagaadhaan rakkoo eeguun beekanii ta'anii isaanii rakkoo eeganii beekanii abbaa tokkotu moo qaba isaan keessa garuu immoo ammas yoo isaan walii galanii rakkoo kana hiikanii Oromoodhaaf waan hamaa waan ta'uu waan danda'uuf ammallee darbannee gatuu hin dandeenyu isallee akka eema tokkotti ilaaluu qabna. Maa'inni yoo isaan walii galanii nagaa buusanii maaliif akkuma arginu mootummoonni dhiyaa kuni dhaabonni addunyaa akka United Nations akka African Union fa'aa kunillee baay'ee yaadda'anii nagaa buusuudhaaf araarsuuf carraaqaa jiru. Isaanis immoo immoo waraananii wal dadhabsiisaa deemanii kan isaan irratti waraananii kibbaa fi Oromiyaa waan ta'eef lachuun keenya yoo dadhabsiifne warra kibbaa fi Oromiyaa waan gargaaruu fi lachuu keenyaa fi loosii waan ta'uu danda'uu fi kanaaf waan irratti wal lollu kun akka nurkaan baaneef araaramu jechuu danda'u. Hin danda'amu jechuun hin danda'amu. Yeroo sanattis akkuma duraan jedhe lama ta'anii gaddeebi'uu danda'u. Yeroo sanattis uummanni Oromoo fi waboon attamitti cimanii attamitti qindaa'anii qabsoon isaanii hammam guddatee irreen isaanii hammam cimee jira isa jedhutu murteessa yoo egaa kun hundumtuu dhiibbaadha jechuudha. Dhiibbaa guddaa qaba lolli kuni uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti warri dhiibbaan qabu uummanni Oromoo kana keessaa waan qabu maaloo jedhanii waan kanaatu xiinxalanii hubatanii gaarii natti fakkaataa si jechuu fayyaa ta'e. Baay'ee gaariidha obbo Moosiis isa kanatu deebistanii gara gaaffii koo isa lammaffaatti iyyuu dhuftanii amma akkuma keessanitti gaa lolli kuni lolli mootummaa Tigraay fi mootummaa koloneel Abiyyi Ahmed gidduutti deemaa jiru kuni during the war yookaan utuu lolli kun deemaa jirus erga lolli kun xumurame boodasii dhiibbaa inni Oromoo irratti qabaachuu danda'u yookaanis immoo lubbuu dhala Oromootu itti qisaasamaa jira dinagdeen keenya itti qisaasamaa jira dhumarrattis immoo yeroo goolabamus immoo bulchiisi biyya sanaa bifa kamiin akka adeemu irratti tarii yoo warri Tigraay mo'anis yoo warri kun mo'anis immoo waan inni fidu dubbattanitu amma tokko akka Oromoon dursee ilaaluu danda'u argisiistaniittu. Yeroo isin kana jettanii waan tokkotu natti yaadatame dhiyeenya kana sooshaal miidiyaa kana irratti warroonni sirna nafxanyaa kana leellisanii baay'een isaanii mootummaa koloneel Abiyyiin yeroo jajjabeessanii dafii itti muddii achi xumurtee yeroo fixxu gadi nuu dhuftaa inni kuni qabameennaan inni kun raawwatameennaan inni kaanii rakkoo miti galabaadha. Tigraay ከተጨበጠ ሌላው ገብስ ነው faajachaa turan jechuudha. Abaqiidha jedhanii jechuudha. Abaqiidha jedhanii gatiin qabuun kaanii salphaadha jedhanii waan dhufuuf adeemuyyuu warri isa jajjabeessan dubbataa akka turanidha. Egaa gaaffii gosa lammaffaatti yeroon cehu sabni Oromoo lola Tigraay fi mootummaa koloneel Abiyyi gidduutti adeemaa jiru kana ilaalchisee yaada wal falmaa qaba Oromoo gidduutti jechuudha. Namoonni tokko tokko kuni lola keenya miti nun ilaallatu walaa nyaattu maaltu ni dhibee mootummaan warra Tigraay kunis immoo yeroo ofiisaatiif aangoo qabaachaa turetti waanuma Abiyyi nu gochaa ture gadi miti kan isaan nu godhanii kanaafuu taasuma keessa dhaquun nurran jiru kan jedhan jiru. Warri kaan immoo lakki isuma sinama dubbattanidha wanti kuni lola guddaadha nun galchu jennee keessaa ala taa'uu hin dandeenyu. Lachuun isaaniiyyuu Oromoof diinaa ta'aniyyuu malee yeroo ammaatti diina lama keessaa yookaan seexana lama keessaa mootummaan Dr. Abiyyi yookaanis paartiin PP kuni walumaa galatti eenyummaadhuma Oromoo balleesse daangaa Oromoo akka jirutti kaase mootummaa nafxanyaa diriirsuudhaaf adeema waan ta'eef isaan kana wajjin yeroo fiyyuu haa ta'u malee
hariiroo uumuu qabnaa jedhanii ifatti immoo kan dubbatan jiru. Isin akka nama tokkotti yeroo kana keessatti Oromoon maal gochuu qaba kana keessa lixeyyoo hariiroo uumee warra Tigraay wajjiniin waan kana qabsoo kana keessatti qooda fudhachuu qaba ta'e hariiroonni uumuu danda'u gargaarsi ni kennuu danda'u bifa attamii qabaachuu qabaa jettaniitu yaaddu. Waan ati jettee akka keessumaa warri Oromoo hin gashu wala ajjeesanii wala fixanii warri jedhanii nan jaalladha tokkas ta'e. Akkasuma salphaa ta'e dubbiin kuni utuu wal qabataa fi wal xaxaa miti ta'e akkasumatti teenyee ilaallee isaa wal lolanii wal fixanii immoo bilisummaa keenya arganne baay'een jaalladha. Garuu dubbii isaatu kana caalaa gadi fageessanii xiinxalanii ilaaluu barbaachisa waan akkasii salphaan ta'iniif. Utuun waan ani kanarratti yaada kon kennatiin qabxii lamarraa ka'uun barbaada. Inni tokko waa'ee fedhii uummatootaati, waa'ee national interest isaanii. Inni lammaffaa immoo tumsi diinotaa yeroo tokko immoo yaaramu hin argina maaliif isa jedhurraan ka'uu barbaada. Tokko hunda dura uummatoota hunda kan sochoosu fedhii isaaniiti. National interest isa jennu sanaadha jechuudha. Keessattuu faayidaa uummatootaa keessaa interest jechuudha faayidaanii keessaa kanneeni hedduu fardii ta'antu jiru. Afaan Ingiliziitiin vital national interest kan jennutu jiru. Ifama gidduuttan isin dhaaba. Fardi yeroo jennu baay'ee barbaachisoo komproomaayizii gochuu kan hin dandeenye kana qabaachuun dirqama kan jedhu uummati tokko qaba jechuudha. Fedhii isaa yookaan gaaffii isaa. Akkas isa malee yoo fedhii isaa suni bakka ga'eef malee uummanni suni akka uummataatti jiraachuu kan hin dandeenyedha. Kan dhabamu, kan dandamachuu hin dandeenyedha. Fakkeenyaaf eenyummaan uummata sanaa fedhii akkasii keessaa tokko. National interest akkasii keessaa tokko. Identity jechuudha. Eenyummaa uummata sanaa. Isaan kuni kanneen akka daangaan biyyaa uummata sanaa dhiibamu. Yoo daangaan biyya uummata sanaa dhiibame, eenyummaa isaatu dhiibame jechuudha. Kanneen akka aadaan isaaf afaan isaa dhiibamuu fi tuffatamuu fi akka hin guddanne godhamuu fi inni kunis yoo akkas ta'e uummanni tokko eenyummaa isaatu dhiibame jechuudha. Inni sadaffaanii mirginni wal bulchuuf of bulchuuf qabu. Mirginni immoo qabeenya isaa irratti abbaa ta'uuf qabu. Yommuu dhiibamu eenyummaa isaatu dhiibame jechuudha. Yommuu kun hundumtuu dhiibamu uummanni tokko achi ilaaluu hin danda'u. Mirgoota kana faayidaalee kana kabachiifachuu jechuun waraana dhaquu irraan deebi'u. Kuni qabxii isa duraati. Uummanni eenyummaan isaa jalaa akkasitti roorrifame waraana dhaquun dirqamatti ta'a. Gara biraan qabxiin irraa ka'u siyaasa keessatti diinni dhaabbataanis hin jiru, firri dhaabbataanis hin jiru. Waan dhaabbataan jiru fedhii uummataa, national interest qofaadha kan jedhamutu jira. Warra saayinsii siyaasaa qoratanii. Fedhii dhaabbataa kan jennu keessaa tokko eenyummaadha. Amma gaa uummata Oromoo ilaalle fedhii isaa dhaabbataa eenyummaa isaatu dhiibamaa jira. Isa eegsifachuudhaa fi qabsoo godhamu kan har'aa keessatti kan isaaf fira ta'e bordiina ta'uu danda'a. Kan yeroo darbetti immoo diina ture har'amoo fira ta'uu fi danda'a wajjin qabsaa'uu danda'u jechuudha. Akka saayinsiin siyaasaa jedhutti. Itti dabalees humna fira uummata tokkoof hin ta'in. Yookaan immoo humnuma diina uummata tokko ta'e kan diina waloo waliin qaban sadarkaan diinummaa isaanii garuu kan hamma isa diina waloo wajjin qabanii hin geenye wajjin wal tumsanii tumsa jaarratanii diina isaanii guddaa yeroon balleessuu fi hin hojjetu uummatoon. Kuni seenaa keessatti yeroo baay'ee mul'ate. Fakkeenyumaaf kakaasuu fi lola addunyaa lammaffaa keessatti mootummaan Ameerikaa mootummaan dhiyaa hunda jechuu dandeenya fi warra Soviet Union eeggus jedhaman Union of Soviet Socialist Republic jedhamu yoosii kan wal gargaaranii karaa isaaniin lolanii naasii Jarmanii kuffisanii hedduu firoota waan turaniif miti. Diila waloo waan qabaniif ture. Naasii Jarmanii kuffisanii osoo hin turin walii isaaniif diina walitti ta'an diinummaa isaaniitti deebi'anii jechuudha. Fakkeenya biraa kaasuu dandeenya. Oromoon illee yeroo adda addaatti waanuma akkasii godhee jira.
Oromoo birallee tun ga'e waan biraa kaabu. Amma namni siyaasa addunyaa kana yeroo tokko darbee ilaalu mootummaan Iraanii fi mootummaan Ameerikaa baay'ee diina hafu. Garuu yeroo darbetti ISIS isa jedhamu mootummaa warra Islaamaa ekstreemistii kana teeroristii kana balleessuudhaaf mootummaan Iraanii fi mootummaan Ameerikaa tumsa godhatanii ISIS kana irratti bobba'anii hojjechaa turan. Har'a akkuma hundumtuu beeku mootummaan Ameerikaa fi mootummaan Iraan diina. Oromoon illee yeroo adda addaatti waanuma akkasii kana godhee jira. Fakkeenyuma tokko tuquu fi bara 2005 keessa fakkeenyaaf ABO'n dhaaba Qinijjiit jedhamu dhaaba nafxanyootaa wajjin tumsa AFD yookaan Alliance for Freedom and Democracy jedhamu dhaabbatee wayyaanee irratti bobba'uuf hojjechaa ture. Yeroo sanatti wayyaaneetu diina isa guddaadha. Warri nafxanyootaa aangoorra hin turre guusii amma tokko kanaaf isaan diina guddaa hin taane maaliif isaanii wajjin hojjetanii diina isa guddaa wayyaanee sana balleessuudhaaf tumsi dhaabbatee ture. Siya tokko sinin dhaaba. AFD yookaan Alliance for Democracy kuni yoom dhaabbateettani maaliif dhaabbateettani? 2005 keessa dhaabni Qinijjiit jedhamu kan Haayiluu Shaawul fa'iin geggeeffamu Injiinar Haayiluu Shaawul nama jedhaman nama guddoo turanii kan Obbo Biraanuu Naggaafaa keessa turanidha Qinijjiit kuni. Yeroo sanatti biyya keessatti dhaabbatanii filmaata keessaa qooda fudhatanii warra wayyaanee kanaa wajjin wal lolanii biyya alaa kanatti ba'anii dhaaba adda bilisummaa eegusas maraa ture wajjin mootummaa wayyaanee kana kuffisuuf walii galanii tumsa godhatanii mallatteessan. Egaa dhaabi Qinijjiit dhaaba nafxanyootaati beekamaa ture eegusiyyuu. Wanni kun ta'eefi isa nama jedhe kanama. Inni nama jedhe kun maa inni diinni dhaabbataanis hin jiru, firri dhaabbataanis hin jiru, fedhii intirestii uummataa dhaabbataatu jira. Yeroo adda addaatti tumsa humnoota adda addaa wajjin ta'anii diina wal rukutuun waan jirudha jechuuf kan jedhe. Kan akkuma fakkeenyaatti kan kaasa. Har'allee yoo ilaalle mootummaa nafxanyaa Koloneel Abiyyi Ahmediin geggeeffamu wajjin hojjechuuf carraaqamaa jira. Fakkeenyi biraan yoo ilaallee fi humni amma mootummaa Eertiraa ta'ee jiru EPLF kan jedhamuu fi humni amma wayyaaniin kun TPLF yeroo tokkotti tumsa godhatanii waliin qabsaanii dargii diina isaanii isa guddaa kuffisan. Otuun turin walii isaaniitti diina guddaa ta'anii yeroo wal waraananii amma ammaattillee lolli sun hin dhumne. Bara qabsoo ofirra turanii waliin ta'anii dargii kuffisanii boodaniira walitti ta'an. Siyaasaa keessatti diina dhaabbataanis fira dhaabbataanis hin jiru jechuuf kan kaasa. Egaa lolli amma Impaayera Itoophiyaa keessa deemaa jiru egaa ija kanaan ilaaluun barbaada. Maaliif waan irraa kaanu yoo qabaannee ilaalle malee akkasumatti conclusion yookaan murtii irra ga'uun rakkisaadha. Lola amma biyya Impaayera sana keessa deemaa jiru nu ilaallatamoo nu ilaallatu jechuu dura egaa fedhii uummata keenya kanneen akka daangaa keenya, aadaa keenya, afaan keenya, ofiin of bulchuu keenya, qabeenya keenya irratti abbaa ta'uu keenya irratti dhiibbaa qabaa'u jennee of gaafachuu gaaffii sana deebisuu nu barbaachisa. Deebiin keenya waan sadii keessaa tokko ta'a. Yookaan dhugaadhaa dhiibbaa qabaa innaa dhiibbaa kana keessaa immoo yookaan dhiibbaa gaariidhaa yookaan dhiibbaa hamaadhaa inni. Yookaan immoo lakki dhiibbaa hin qabu jenna ta'a. Yoo dhiibbaa gaarii qabaate uummata keenyaaf gaarii waan ta'eef gargaaruu qabna. Akka sabboontotaatti akka ilmaan uummata tokkootti isatu nurraa eegama. Yoo immoo dhiibbaa hamaa qabaata ta'e immoo akka inni uummata keenya hin hubnee fi irratti qabsaa'utu nurraa eegama akka sabboontotaatti. Yoo dhiibbaan qabu ta'e harka keenya marannee taa'uu dandeenya. Kana sadan deebiin jiraatu. Haala amma jiru yoo ilaalle garuu mootummaan Koloneel Abiyyi mootummaan nafxanyootaa fi goobanoota haaraa kuni tokko federaalummaa sabdaneessaa kan uummanni keenya dhiigaaf lafee ilmaan isaaniin argate balleessuuf hojjeta. Federaalummaan kuni hojjechaa ture gaadhasi jechuu koo miti. Garuu hammi suniyyuu waraqaarra bitaayyuu lafee dhiiga ilmaan Oromootiin waan dhufeef kabajamuu qaba, boodatti deebifamuu qabu jechuudha. Kuni Oromoof hamaadha gara boodaatti deebifame. Meeshii tokko obbo Moosisaa dhiifama gidduuttan isin dhaabe.
Mootummaan Koloneel Abiyyiin amma geggeeffamaa jiru mootummaa federaalaa isaa ethnic federalism jedhu kana balleessuu barbaada. Yeroo jettanii meeqabxiidhuma lamaan tokko kan ragaa dheettan ni qabaattu. Hojii mootummaa kanarraa kana calaqqisiisa waan jettan jechuudha. Waan baay'ee kaasuun hin danda'ama. Qabxii lama na gaafatte. Tokko haasaadhuma Abiy Ahmed baay'ee dhaggeeffattee beekuu dandeessa. Fakkeenyaaf heerri biyya sanaa heerri waraqaarra jiru maal jedhaa? Birmadummaanii kanii naannootaati, kan uummatootaati jechuun sovereigntiin kan uummatootaati. Oromoonii lafa isaarratti sovereigniidha. Sidaamaan akkasii, Amaarri akkasii. Isaantu walitti dhufee mootummaa federaalaa kana uumani. Sovereignity kana mari'atanii walii galanii dhaabanidha seerri kun. Abiy Ahmed yommuu dubbatu yoo dhageesse isa kanallee fudhatu. Waan inni jedhu warri Itoophiyaan gargar baatee jettanii kilaashii kaafnee adda keenya laanna malee kun hin ta'u jedhee fakkaata. Biyya federaalizimii keessatti fedhii uummataatiin taanaan kun hin ta'u jechuun federaalummaa sabdaneessaa sana diduudha jechuudha. Walumatti federaalummaa diduudha jechuudha. Garbiraan hubattaniitu taatanii sirni federaalaa seera mataa isaatii qaba. Seera waliin bulmaataa. Mootummoota sadarkaa adda addaatu jiru. Mootummaa federaalaa jira. Mootummaa naannootu jira. Mootummaan magaalaallee jira. Amma isa kan federaalaa fi kan naannoollee yoo ilaalle yoo argisanii mootummaan Oromiyaa fakkeenyaa fi hoggana isaa filatee hin beeku. Mootummaa federaalaa keessatti waan akkasii hin jiru. Yeroo dheeraadhaas filatee hin beeku. Shimallis Abdiisaa Abiyyiitu fuudhee achi kaa'e fakkeenyaaf. Kanaaf pireezidentiitu hin jedhamin achirraa bu'e. Itti aanaa pireezidentiitu jedhamu. Uummanni hin filanne federaalizimii keessa waan akkasii hin jiru. Warra Ogaaden irratti illee akkas godha. Iddoo baay'eetti akkas godha. Kuni federaalummaa balleessuudha. Federaalummaa sana diduudha. Isan silaa jedhee sirna yuunitarii isaa afaan Ingiliishiin jedhan kana diriirsuudha. Caalaatti immoo abbaa irree ta'uudha kun. Kanaaf ragaa baay'eetu jira dhiyeessuu hin danda'amu. Gara dubbii kootiitti immoo deebi'u garuu federaalummaan sabdaneessaa balleeffamuun Oromoofis hamaadha, Tigraayiifis hamaadha. Federaalummaan sabdaneessaa kun badu jechuun waraqaan warra qofaa yoo jiraatu malee mirga ammammaatti gonfatametu boodatti deebi'a jechuudha. Gara biraanii haala amma jiru ilaallee dhiibbaa nafxanyoonni daangaa Oromiyaa fi daangaa Tigraay irratti geggeessaa jiranii. Akkuma sila jedhee waa'een daangaa waa'ee eenyummaati. Daangaa Oromoos dhiibaa jiru, akkuma beektanii akka hundumtuu beeku, daangaa Tigraayis dhiibaa jiru. Daangaa isaaniillee akka gaariitti keessan beeku falmuuf hin danda'u. Isa kan keenyaa dhiibaa jiru, isaanis immoo daangaa keenyatti dhiibamaa jira kan jedhan qabu. Lolli kuni dhiibbaan daangaas kan nafxanyoonni geggeessaa jiran keessa jira jechuudha. Oromoos Tigraayinis hin tuqaa jechuudha waa'een dhiibbaa daangaa kun. Sadaffaa mirga uummanni keenya of bulchuuf qabu akkuma ammas hin jedhe kan federaalizimiin waraqaarrallee jiraatu malee kenne illee irraa fudhachuudhaan akka barbaadanii bulchitoota itti ramaduutu jira. Tigraayitti illee amma akkas gochuudhaafiti waraanaa jiru Tigraayin. Engadda dhiyoo kana paarlaamaanii taa'ee mootummaa ce'umsaa Tigraay uumneerra. Mootummaa isa uummanni isaanii filate kana kuffifneetu mootummaa ofii barbaannu kana keenya kan jedhullee engadda murteessanii jiru kun waan dhossaa miti. Egaa fedhiin uummanni Oromoo mirgoota kana falmachuuf qabu kan uummanni Tigraayis mirgoota kana falmachuuf qabu wajjin wal fakkaata. Kana haaluun takkaanuma hin danda'amu. Hammamiyyuu wayyaaneen uummata keenya hadarartu malee hammamiyyuu aarii irraa qabaannu malee amma yeroo ammaa kanatti faayidaan keenya hammi tokko wal fakkaatee dhufee jiraan akkan ilaalutti. Kun ilaalcha mataa gooteeti. Diinni mirga keenya sarbuuf qabsaa'us tokkicha mootummaa nafxanyootaa fi kan goobanoota haaraa kan koloneel Abiyyiin geggeeffamuudha. Diina waloo qabnaa jechuudha. Akkuma sila kaasee diina waloo yommuu qabaatanii yoo diina walii ta'aniyyuu diinni waloo sun hunda caalaa diina taanaan waliin qabsaa'uun rakkoo qabanatti hin fakkaanne. Addunyaanis akkasitti hojjeta. Rakkoon jirugaa kan Oromoota hedduu haasofsiisaa jiru maa inni yeroo lachuu diina kee ta'an maal gootaa isa jedhudha. Uummata Oromoo mootummaan nafxanyaas ta'ee wayyaaneenis diina
Haa ta'u malee waraan nama deemaa jiru garuu faayidaa isaa irratti waan dhiibbaa hamaa qabuu fi harka maratee taa'uu hin danda'u uummanni Oromoo. Filmaanni inni qabu lama. Tokko yookaan diina isa xiqqaa bira goree diina isa guddaa lolee diina isa xiqqaatti deebi'uuf yeroo biraa eeggachuu. Yookaan immoo lachuu isaanii walitti loluudha. Akka seenaan nu barsiisutti uummatoonni carraan akkasii qunnamee diina isa xiqqaa bira goraniitu diina isa guddaa balleessanii yeroo barbaachisaa ta'etti immoo booda diina isa xiqqaatti deebi'an. Akka ilaalcha kiyyaatti qabsoo mootummaa nafxanyootaa balleessuuf geggeeffamu kana keessatti uummanni Oromoo, uummanni Tigraayii fi uummanni cunqurfamoonni koloneeffataman impaayera sanaan hunda keessa jiranii waltumsuun barbaachisaadha jedhanii ilaalan. Tokko tokkoof jedhee miti. Oromoon Tigraayiif jedhee miti. Walaayittaan Oromoof jedhee miti. Tokko tokkoof jedhanii miti. Ofii isaaniif jedhanii faayidaa biyyoolessaa naashinaal intirestii mataa isaaniif jedhanii akkamitti waltumsuun ni jedhu gaaffii biraa isatti darbuu dandeenya yoo. Utuu isatti hin darbiin dura mi'aasaa keessan keessatti egaa warri wayyaanee kana aariirraa qabnaa kan jedhu nan beekaa kan jedhu kaaftanii turtanii warroonni lola kana keessa dhaquun nurra hin jiru dhimma isaaniiti jedhanis nutis immoo akkuma namootaatti Oromoo hundumtuu akkuma isinii amma dubbattanii aariinni qabu gaddinni qabu bara isaanii keessatti uummata keenya baay'ee fixaniiru ilmaan Oromoo dargaggoota baay'een kan ajjeefaman qofayyuu miti eessa buuteen isaanii kan wal dhaalame baay'eetu jira madaa hin fayyin jiru madaa kulfannu ammayyuu fireeshi ta'etu jira jedhanii kanarraa dubbatu baay'een kun immoo nama baay'eef akkasumadha. Akkamitti ibsitu isa kana? Maal jettu waa'ee kanaa? Nuun qorre madaan keenya deebiin argatin jirra kan jedhan jiru. Akkin itti deebisu kana akkuma isaan itti dhaga'amu miiruma amma isaan warri kana jiran ittiin dubbatantu natti dhaga'amu. Uummanni Oromoo yeroo adda addaatti warri eliitiin Amaaraas warri eliitiin Tigree warri wayyaanee kunis waan baay'ee irraan ga'an. Uummata Oromoo immoo innoo obbolaa keenya, haadhotii keenya, abbootii keenya akkuma nurra ga'eetti kan ilaalamu. Kanaaf dhala namaa waan taaneef miira sana utuu hin qabaatin dubbachuun baay'isee rakkisaadha. Garuu yeroo tokko tokko miira ofii kana kontiroolii godhanii objectively yaaduu fi ilaaluu barbaachisa. Yoo miira kanaan deemne waan caalaa balleessamu yoo ammaaf aarii keenya garaatti qabannee akkuma uummattoonni biraa godhan. Utuma gubannuu kaan keenya ciniinnannee waan yeroo achi nu butu waan qabsoo keenya achi buta innee yaadnu goonamoo aariidhuma kana keenya kanaaf jenneetu waan qabsoo keenya gargaaru. Waan naashinaal intirestii keenya gargaaruyyuu kanaaf jennee dhiifnee teenya. Isa jedhuuf gaafachuu qaba namni miira akkasii qabu sirrii miti jechuun hin danda'amu. Dhalli namaa hundumtuu miira qaba, miira fiilingii akkasii qabaachuun waanuma uumamaati. Haala isaa, abbaa isaa, obbolaa isaatu waan baay'ee ta'e. Garuu keessattuu hogganoota siyaasaarraa kan eeggamu hamma danda'ame haala jiru kana xiinxalanii yoo isa kam gooneeti fedhii uummata keenya gargaara. Aarii isa qabaannu, aarii isa qabnu. Nama jaallannus, nama isa jibbinu. Uummati tokko nu hubusi, nu hubinisi. Yoo maal goone single-mindedly yoo isa jala buune isa kamtu vital national interest Oromoo keenya gargaaramu utuu garaan kona gubatu utuun aaruyyuu isa kam gochuun qaba isa jedhudha kan ilaalamuu qabu malee yoo isaan ilaalle egaa akkuma nama jedhee utuun jaallatin murna diina keenya ture wajjin hojjechuuf dirqamna jechuudha. Akkitti waliin hojjetanii abaluu dhaqee abaluuf loluu miti. Abaluu immoo abaluuf dhufee loluu miti. Gara sanaan dhufaa jira. Egaa amma isaa keessanirraa kana nu badhu diina kanatti digirii adda addaa laannee yookaan immoo sadarkaa diinummaa isaatii ilaallee waan inni nu jalaa balleessuudhaaf jedhu wal bira qabnee ilaallee akkan ilaalutti yeroo ammaatti lolamma deemaa jiru kana keessatti qooda fudhachuun keenya dirqama harka sassaabannee taa'uu hin dandeenyu. Impact nu godhaa. Kanaafuu diinni inni hamaan immoo mootummaa nafxanyaatti gatii ta'ee fi tumsuu qabnaa kan jedhu fakkaata yaada keessan sirriin jedhee.
Gabaabumatti kanan jedhee akka gaariitti naa ibsitee fayyaa ta'e. Haa ta'u egaa erga keessaa callisnee taa'uu hin dandeenyu qooda fudhachuun keenya dirqama ta'ee qooda fudhannaan keenya yookaan involvementiin Oromoo bifa akkamii qabaachuu irra jira jettaniitu yaaddu. Isa kana gaaffii inni guddaan inni baay'ee nama wal dhabsiisu isa kana. Dura qabxiin inni dura hubatamuu qabu ilmaan Oromoo fedhii uummata isaaniif yoo ta'e malee eenyuufillee waraana dhaquu hin qaban. Mootummaa nafxanyaafis loluu hin qabanii, mootummaa wayyaaneefis loluu hin qabanii, biyya namaas dhaqanii lolanii achitti du'uu hin qaban. Uummata Oromoo irraa, ilmaan Oromoo irraa kan eegamu qabsoo uummata isaanii lafa isaanii irratti finiinsuutu isaanirraa eegama malee dhaqanii namaaf loluu miti. Yoo kana godhanii mootummaa nafxanyootaa rikruutsii dhorkatu jechuudha. Yoo isaan waraana kana didanii mootummaan Abiyyi isa waraana ijoollee ilmaan Oromootti guuru kana yoo jalaa didanii humna Tigraayitti guuruu dhabaa jechuudha Oromiyaadha. Abiyyi irraa humna Tigraayitti bobba'uu danda'u xiqqeessaa jechuudha. Wayyaaniif jedhanii miti kan kana godhan. Dhimma Oromoof jedhaniiti kan kana godhan. Ofii isaaniitti dhaqanii biyya lamaa irratti akka hin duune, dhimma namaaf akka hin duune, achi dhaqanii dhimma namaaf lafa namaa irratti duurra lafa isaaniif biyya isaanii keessa turanii uummata isaaniif utuu qabsaanii yoo du'i jiraate yoo bilisummaa ba'an bilisummaa ba'u. Kanaaf jedhanii godhu isaan. Wayyaaniif jedhanii hin godhan. Garuu waan isaan godhan kuni Abiyyi ni nuba. Maaliif waraanaa achi ol guuruu dhabaa jechuudha. Lafa isaanii irratti qabsoo ofii isaanii finiinsuu qabu yeroo jettanii wanti duraan hin goone amma garuu adda ta'e qabsoo finiinsuu ilaalchisee maalidha kan isaan gochuu qaban? Duraanis amma humna isaanii gochaa turanii beekamaadha. Garuu qabsoo gochuuni waan ati gootu qofaa miti. Gufuu si dura dhaabbatu immoo baay'eetu jira. Yeroo tokko gufuu sanatu karaarraa sii ka'a. Fakkeenyan sii kenna. Amma Tigraay jabaatee mootummaa Abiyyi loluun ammoo qabsoo bilisummaa Oromoo hin gargaara akkan ilaalu. Akkuma uummanni Tigraay itti jabaatee waraana isaa Oromiyaa keessa bobbaasee jiru achi keessaa goree Tigraayitti ol dachaasuuf dirqama mootummaan Abiyyi Ahmed kun. Inni kun immoo dhiibbaa raayyaan mootummaa Itoophiyaa irra kaa'u hamma tokkorraa kaasaa jechuudha. Waboorraa. Qabsaa'onni Oromoo carraa kanatti dhimma ba'anii egaa milkii isaanii guddifachaa deemuu danda'u jechuudha. Lachuu karaa isaanii yoo jabaatanii lolatanii qabsoon isaanii kun waltumseetu inni sunis ofiisaaf jedhee godha. Inni kunis ofiisaaf jedhee godha. Garuu qabsoon kun waltumseetu diina isaanii waloo kan ta'e kana mootummaa nafxanyootaa kanaa kuffisuu danda'a jechuudha. Kuni karaa tokko karaatti waltumsanii ta'uu danda'a. Ilmaan Oromoo Tigreefis jedhanii naqanii mootummaa nafxanyaa Abiyyiin geggeeffamuufis jedhanii naqan. Warri Tigrees dhufanii nu du'uun qaban lafa keenya irratti. Akkasitti karaa biraas hedduutu jira. Fakkeenyaaf odeeffannoo diinaa fi wal jijjiiruun gargaara. Odeeffannoo qabsaa'onni Oromoo argatanii kan qabsaa'onni uummata Tigraay qabaata yoo jiraate wal jijjiiruun hin gargaara. Meeshaa waraanaa wal gargaaruun yoo jiraate diina waliin balleessuu danda'amuu ni mala. Kuni waanuma jiruudha. Qabxiin nan dura kaase utumayyuu walitti dhufanii kana waliin goona iyyuu tun jedhu waan isaan gochuu danda'ani. Uummanni Oromoo waa gochuu isaa qofaa miti kan akka taateetti ilaalamuu qabu, akshiniitti ilaalamuu qabu. Waa gochuu dhiisuun uummata Oromoollee akshiniidha mataansaa. Egaa karaa biraan immoo isa beekaadhuma walitti haasa'anii wal deeggaranii waan akka odeeffannoo wal jijjiiruu, meeshaa waraanaa wal jijjiiruu kan jedhamu kuni hin danda'ama. Waan baay'eetu jira kana fakkeenyaaf kan kaase. Haa ta'u malee tumsi kuni of eeggannoo cimaa godhamuu qaba. Akka waan Oromoon tumsa kanaaf gumaachuu bu'aa inni tumsa kanarraa argatu gadi hin taaneef of eeggachuu barbaachisa. Inni kun egaa hojii hoogganoota siyaasaati. Dandeettii isaanii irratti hundaa'a. Namni hundumtuu kana keessaa wannoo gochuu danda'a jechuun miti. Hooggantoota siyaasaa warra isin geggeessinaa isin hoogganna jedhamtu waan kanaa akka inni akkas hin taane akka ammatti gumaachinuu gadi amma akka nu irraan arganne kan gochuu danda'u isaani. Kana isaaniif dhiifna. Karaa biraanis baay'ee jira. Kana caalaa keessa deemuun barbaachisaan itti hin fakkaanne isa kana fayyaa ta'e.
Egaa akkuma sila kaasee lolli guddaan Oromiyaa keessatti waggoota lamaan darbanii fi adeemaa jira. Oromiyaan keessumaayyuu lixi Oromiyaa fi kibbi Oromiyaa waggoota lamaan darbanii fi command post jala jira. Loltoonni mootummaa kun immoo humna daangaa hin qabnetu kennameefii jira. Abbaa barbaadan ajjeesuu danda'u, abbaa barbaadan yeroo barbaadan itti qabanii hidhuu danda'u. Keessumaa bara keenya keessatti waan dhageenyeef arginee hin beekne ajjeesuu qofatu hin ta'in du'aadhuma ofiillee amma fuudhanii awwaallachuun dadhabamutti amma mormarraa kutuun dhufutti waan dhageenya jennee yaannee hin beekne argaa dhagaa jirra jechuudha. Keessumaa immoo ajjeechaa aktivistii fi akkasumas immoo artistii Oromoo Hacaaluu Hundeessaa booda immoo ajjeechaan kun daran iyyuu babal'atee Oromiyaa naannoo hundumaa qaqqabeetu jira. Kana keessatti egaa yeroo itti Oromoon keessaas alaas iyyachuu dhiise hin jiru. Keessumaa ajjeechaa Hacaaluu booda Oromoon walitti fufiinsaanii biyyoota West kana keessatti hiriira nagaa geggeessuudhaan manoota yookaan immoo masaraa mootummaa biyyoota adda addaa jala buluudhaan qorra keessa iyyata gurguddaa geggeessaa ture. Haa ta'u ammoo mootummoonni dhihaa kun haga kana weetiitti kennanii yookaan immoo ulfaatina itti kennanii iyyata Oromoo kanaaf utuu isaan deebii kennanii mul'atu yookaan dhiibbaan isaan mootummaa Koloneel Abiyyi Ahmad irra kaa'anii hin mul'anne. Kana qofayyuu miti miidiyaaleen biyya lafarra jiran bebbeekamoon gurguddaan illee isa kanatu gabaasanii mul'atan turan. Haa ta'u ammoo torban lamaan darbanii asitti yeroo uummanni yookaanis mootummaan naannoo Tigraay fi mootummaan Koloneel Abiyyi warri kutu ani literally duukaa bu'ee ilaaleera. Guyyaa lama utuun guutin lolli kuni Itoophiyaa duwwaa miti. Regionii sanuma sub-Saharan regionii kana hundumaatu stability isaa balleessaa dafee dhaabbachuu qaba jedhaniitu isaan intervene godhanii yookaan immoo gidduu lixanii dubbatanii mul'ata. Akkasumas immoo miidiyaaleen gurguddaan illee biyyan keessa jiraadhu keessatti yeroo dheeraadhaaf iyyannullee takkaadhuma miidiyaan biyyichaa gabaasee argeen beekun ture. Isa kana garuu ABC'n Austraaliyaas gabaaseera. News outlet baay'eetu dubbata. Maaliif isinitti fakkaata obbo Moosisaa? Kiloo kun isa baay'ee madaala kaasuu didee kan kaanii garuu utuma Oromoon iyyatu, utumanni himatu waan gochuun irra jiru utuma godhu maaliif madaala kaasuu didee jettaniitu yaaddu? Maaliif wayitii amma kana argachuu dide kan kennu? Dammi fayyaa ta'e gaaffii kana kaasuu keetii fi gaaffiin kun yeroo baay'ee kan sabboontota Oromoo mataa galii qabachiisu kan yeroo baay'ee nama qaanessu dhugaa dubbachuudhaaf. Maal jechuu akka ta'e nan ibsa. Akkuma tu jette Wallaggaa Gujiinii waggaa lamaa oliif command post jala ture. Addunyaan xistin baay'een har'a command postiin Tigraay tolkaanaan addunyaan iddoo guddaa keessa seene. Maaliif? Tigraay waraana guddaa fi meeshaa waraanaa gurguddaa qaba. Oromoon hin qabu. Kanuma waan biraan. Abiyyi Ahmad Oromiyaa irratti waraana erga labsee waggaan lama darbee jira. Addunyaan akkasuma xistin baay'een beeku. Har'a yeroo waraanni isaa gara Tigraayitti ol qajeelu addunyaan wawwaatutti ka'e. Mootummoota dhiyaa, dhaabota idil addunyaa kan kana fakkaatan maaliif? Ammas Tigraay waraana guddaa fi meeshaa waraanaa gurguddaa qaba. Oromoon hin qabu. Kanaaf kan Oromoo dhaggeeffatamu gatiin kennamuu fidide. Waan baay'ee kaasuu dandeenya. APRDF fi jaarmaanii nafxanyootaa inni haaraan PP jedhamu kuni uummata Oromoo yeroo dheeraaf ajjeesaa turan. Waan balleesse qabaatee osoo hin taane Oromoon gatii ta'ee fi mirga saamuu waan gaafateef. Uummanni Oromoo naannota adda addaa kan akka Benishaangulii fi kan akka Ogaaden irraa miliyoonaan buqqifamaa ture. Yeroo baay'ee addunyaan guyyaa tokko gurra kenneefi xistin baay'een beeku. Har'a warri Amaaraa sobanii eenyummaa keenyaa fi amantii keenyaaf jecha Oromoon nu ajjeesaa jira jedhanii lallabaa iyyachaa jiru. Halkan tokkotti addunyaan yaaddoo guddaa keessa galte. Duguggaa sanyiitu Oromiyaa keessatti ta'aa jira shakkii jedhu godhate addunyaan. Kun maaliif? Uummanni Amaaraa uummata hidhataa akka ta'e beeku. Raayyaan mootummaa federaala biyya sanaa uummata Amaaraa akka deeggaru beeku. Uummanni Oromoo garuu hidhannoo hin qabu, waraana cimaa hin qabu.
Waraanan qabu jechuu miti uummanni Oromoo qaba waraan jabeessuu barbaachisa jechuu kan jedhe malee. Egaa gaaffiin guddaan baay'ee nama aarsu nama qaanessa siin jedhu gurra addunyaa argachuuf. Dararamni uummata keenyaa akka addunyaatti biratti dhaga'amuuf. Lubbuun uummata keenyaa akkuma uummatoota hidhatanii jiranii fi waraana ciccimoo qabanii gati qabeessa akka ta'uuf maal gochuu qabnaa inni jedhu yemmuu yaadanii isa kanatu baay'ee sammuu nama cinqa. Deebiin isaa garuu nama addunyaa hubatuu fi hedduu rakkisaan itti fakkaata. Addunyaan uummata irree cimaa hin qabne kabaja hin qabu. Addunyaa biraa kabaja barbaannaan, gurra addunyaa barbaannaan irree cimaa qabaachuu barbaachisa. Maaliif kan irree cimaa hin qabne kabaja sin qabu addunyaan gurra sin kennuuf. Fakkeenyuma tokko isin kenna. Ameerikaan maaliif Iraaniif Noorz Kooriyaa akka isaan niwukilar boombiin hojjetan eega isinitti fakkaata. Yeroo baay'ee lola, yeroo baay'ee nagada fa'aa wajjin dhaabee warra kaanis itti kakaasee akka isaanii meeshaa ittiin niwukilar boombii kana hojjetan argatanii hojjetan godha. Maaliif isinitti fakkaata? Sababni isaa uummata meeshaa akkasii qabu akka barbaadan ajajuun hin danda'amu, tuffachuun hin danda'amu, gurra dhoowwachuun hin danda'amu, roorroo irraan geessisuunis hin danda'amu. Okay? Yoo isaanii qixxee meeshaa qabaatanii isaan kabajuuf dirqama addunyaa. Kanaafiti akka isaan meeshaa kana godhannee fi didu jala. Waan kana kaasee fi Iraanis, Noorz Kooriyaanis beeku. Uummata meeshaa qabu, uummata irree qabutu kabajaa argata isa jedhu. Isaan kunis immoo beeku. Uummanni meeshaa akka nuyi qabnu qabaannaani nuuf hin ajajamu waan barbaanne gochuu hin dandeenyu isa jedhu hin beeku. Kanaaf jechuu kan jedhu. Uummata tokko irree cimaan egaa qabsaa'ota isaa fi meeshaa lola. Jechuun isa qofaa jechuu miti. Ikoonomiinis waan baay'eetu jira. Garuu qabsaa'ota isaa fi meeshaan lolaa irree cimaa kan kennaniif qabxiilee baay'ee xiqqoo keessaa isa tokko. Amma yeroo darbe walgahii tokkotu jira ture dhaggeeffadheen ture. Ambaasaadder Herman Cohen kan jedhamu kan bara 1991 immoo wayyaanee fi ABO'n fa'aa biyyatti galanii kan Londanitti taa'ee sadan isaanii haasofsiisee humni wayyaanee akka mootummaa ijaaru biyyatti itti kenne kan jedhamu. Dheengadda walgahii tokko irratti haasa'aayuuni dhaga'e. Nama tokkotu maalii fi bara 1991 keessaa wayyaaneetti mootummaa kennitanii hin balleessitanii jedhee gaafate. Deebii isaatu baay'ee na dhibe. Maal akka goonu barbaaddee waraana mo'anii dhufanii. Waraana mo'ee warra dhufe attamitti dhoowwadhaan hin jettaa. Waraananii yoo mo'anii attamitti dhoowwachuu dandeenya jedhe. Maal jechuudha afaan biraadhaan. Abbaan mootummaa argachuu barbaade waraanee mo'uu qabaa jechuudha. Waraananii bo'uun immoo maal barbaada? Qabsaa'ota meeshaa ciccimaa qabaatanii uummanni isaanii deeggaree qabsaa'an barbaada. Kuni waan nuti har'a uumne miti. Addunyaan akkasumatti bulaa ture. Kanaaf uummata Oromoof immoo irreen isaa waboo qofa. Addunyaa biratti kabaja argachuuf carraan uummanni Oromoo qabu tokkichi waboo jabeessuu qofaadha. Filmaata biraa hin qabu. Mootummoota addunyaa kadhachuu fi humnaaf qabeenya badaa jiru keessaa maaliif humnaaf qabeenya baay'eetu bada uummattoota addunyaa kana kadhachuudhaaf. Oromoo tokkuma meeqaan lakkaa'amantu guyyaa 8 guyyaa 10 jiruu dhiisaniitu hiriira nagaa ba'u mootummoota addunyaatti jechuudha. Utuu guyyaa tokko ba'anii guyyaa 7 isaaf immoo jiruu hojjetanii horii isaatti waboo gargaaranii ta'e addunyaan har'a baay'ee nu kabaja ture. Horii ittiin fi yeroo ittiin addunyaa kadhachuu balleessinu keessaa harka caalu utuu waboo jabeessuu irra oolchine jiruu dippiloomaasiillee caalaa guddifna ture. Addunyaan marra naanna'anii hiriira nagaa godhanii iyyanii wannoo jedhanii fi gurra namaan kennu. Addunyaan akka inni nama hin tuffanne, akka inni gurra nama hin dhorkanne waan ittiin dirqan jiraachuutu irra jira. Innis immoo cimina, irree, qabsaa'otaa fi waraana. Isa kana jabeessuu qaba uummanni Oromoo yoo akka addunyaan gurra kennuuf barbaade jechuun barbaade. Deebii keessanirraa kanan hubadhee biyyi lafaa addunyaan isuma irree qabu kabajaa. Warri kun lamaan meeshaa gurguddaa qabatanii gati jiranii fi rakkina guddaa fidu jedhanii gati sodaatan dafanii gidduu seenaa jiru. Kan keenya garuu
qabna haa ta'u ammoo amma kanaatti miidhaa fideedhanii gatii yaanneef nutti ilaalanii furmaanni isaa nuti sol jabeessuudha. Xiqqoodhuma ishee ibsuufi maaliif addunyaan akkasitti ilaalaa keessumaa addunyaa jechuun mootummoota warra dhiyaa kana jechuudha. Maaliif akkasitti ilaalu jettee yoo ilaalte humni meeshaa waraanaa qaban lama immoo wal waraananii akkuma isaan jedhanii waraanni suni daangaadhuma sana qofaa keessatti nafu. Ba'uu danda'a achi keessa. Tokkoffaa namatu waraana kana baqachuu fi rifiijiin baqataan baay'ata. Baqataan immoo baay'atu uummatoota ollaatti baqata. Achirraa immoo biyyoota dhiyaa kanatti baqata. Amma fakkeenyaaf Ijipti fa'i ba'anii biyya Xaaliyaanii fa'a dooniidhaan deemu. Utuu deemanii bishaan nyaatee fa'a du'u. Lolli warra qawwee qabanii warra humna qabanii lama yommuu ta'u rakkoo baay'ee uummatoonni dhiyaa kun hin barbaanne isaan irrattu keessattuu waa'ee refuujii keessattuu yommuu namni du'u yommuu arganii uummanni isaanii immoo maaliif kana teessanii ilaaltu kan ittiin jedhus jira. Kanaaf isaafiti baay'ee rakkatu. Karaa biraas immoo kan qawwee itti gurguratanis jiru. So tokko yommuu warri qawwee qaban warri humna qaban wal lolanii kanaaf baay'ee itti rakkatanii wannoo jedhu. Warri qawwee hin qabne yommuu lolanii rakkoon hin jiru. Lolli isaa xiqqoodha. Achuma keessatti konteendii ta'a. Daangaadhuma sana keessatti yoo baay'ate mootummaa kanaa wajjin dippiloomaatiik hariiroo dippiloomaasii qabu. Warri qawwee hin qabne lola guddaa kaasanii lola amma rifiijiin biyyaa baqatee isaan rakkisutti ga'uun kaasanii humna isaan qabanii waan isaan humna itti hin qabneef waan isaan rakkifneefiti gurraan kennaniif. Garuu qabsaa'onni bilisummaa akka kan keenyaa immoo isaanii rakkisuufis isaanii gammachiisuufis miti kan hojjetan. Mirga isaaniif falmachuudhaaf hojjetu. Mirgi isaanii kun immoo gatuma isaan dhugaa qabaatanii qofaa deeggarsa hin argatu mootummoota warra dhiyaa kanarra. Dhugaa qabaachuun gahaa miti. Dhugaa warri qabu uummatoota baay'eetu akkasittiin ta'a. Palestaayiniin ilaaluu danda'ama. Dhugaa qabaachuun gahaa miti. Dhugaa qabaatanii yoo humna qabaatanii dhugaa ofiitti bakkaan gahan malee dhugaa qabaatanii humna hin qaban taanaan akka dhugaa hin qabnetti ilaaluu hin danda'amu. Maaliif addunyaan namni gurra sii kennu hin jiru. Ati immoo humnaan mirga kee fudhachuu hin dandeessu. Irree hin qabdu taanaan. Kanaaf akkasitti wal qabataadha wanti kun jechuun barbaadee fayyaa ta'e yeroo naa kennuu keetiif. Baay'ee gaariidha. Amma deebii keessanirraa waan yaadadhe waan gadduma kana lola kana laalchiseetuun waa tokko dudubbisuu argee Horn of Africa analystii kan ta'e namni Rashid Abdii jedhamu BBCdhaaf gabaasu lola kana ilaalee waan inni jedhame kootiin godha afaanuma faranjiini. The impact is huge jedhe. The war is already regional, says Rashid Abdi, a Horn of Africa analyst. The Sudanese are involved and at some point it will involve other countries in the region and also beyond because it's a strategic region. The impact is huge. He also believes that the conflict has drawn in Eritrea, which shares a long border with Tigray. Amma yu impact isa guddadha. Ethiopia keessa ala ba'ee regionally ta'eera. Sababi isaa ol siqnee mootu dubbisnee refugee baay'eetu gara Sudaanitti baqachaa jira. Sudaan already involved itti gooteetti. Akkuma immoo beeknu immoo lola kana proxy warriidha warri jedhaniiru jiru. Lola Isaayyaas Afwerqiitti jirras jedhan warri yaadan jiru. Egaa akkuma isin jettaniyyuu warra meeshaa gurguddaa qaban warra biyya sanarra darbanii ulaa sana guutuu jeequu danda'an gidduutti waan ta'eef attentionii argatee isa jedhudha yaadi keessanii. Egaa Oromoon wal jabeessuu waraana isaa jabeeffachuu furmaati isaa jettaniitu baay'ee galatooma. Sila yeroo dubbattanii tumsa kanarraa yeroo haasofnu baay'ee of eeggatanii xiinxaluu barbaachisaa kan jedhu yaada kaastaniitu. Uummanni keenya dhugaadha yaada wal falmu wal bira fidee wal riqsiisuu hinuma beekaa. Oromoon aadaa dimokiraatikii ta'es qaba kan warreen biroon iyyuu hin qabne. Haa ta'u immoo si'a tokko tokko wanti calaqqisiisu namootuma keenya qabsaa'otuma keenya namootuma naashinaalistii ta'an
namoota dhuunfaasaa ta'anii gareesaa ta'uu social media kanarraa yaada wal faallessu yookaan walii galuu didu tokko still faayidaadhuma Oromoof iyyuu jedhamee yeroo adeemu maqaa walitti maxxansuutu jira. Keessumaa lola kana iyyuu ilaalchisee amma yaada adda addaa walitti fidee miidiyaan warriqsiisus amma ammaatti hin argin hin jira. Maaliif hayyoota Oromoo, politishaanota Oromoo, geggeessitoota Oromoo yaada kana ilaalchisee yaada adda addaa qaban utuu walitti fidanii the pros and cons faayidaa isaaf miidhaa kun qabu ilaalchisanii sabni kunis immoo waan hubatu qaba. Informed decision gochuu danda'a yookaan murtoo gabaasa barbaachisaa ta'e tokko dabalatee ilaallatee gochuu danda'a. Jedheetan yaada uummanni keenya qabsoon keenya caalaatti yaada bal'isee waliin mari'achuu wallolee yaada irratti jechuudha. Namni yaadaan walloluu waan jiru barbaachisaa. Isa kanatti guddachuudhaaf maal gochuu qabna? Miidiyaaleen Oromoolee maal gochuu qaba jettaniitu yaaddu. Yaaduma gabaabaa gara goolabuutti dhufaatan jira. Baay'ee gaaffii gaariidha. Kan qabsoo uummata tokko kan gargaaru qabsaa'ota irraas ta'u uummata sanarraas ta'u waanuma dhagaan dabarsuu miti. Waanuma namni namaan jedhe immoo fudhachuu miti. Waanuma namni baay'een jedhe immoo fudhatanii dhugeeffatanii isa daddabarsaa ooluu miti. Dhugaan jiru yaadni adda addaa yommuu dhufu isa keessaa guddinni dhufa. Yommuu yaadni adda addaa jiru namoonni yaada adda addaa walitti fidanii odeeffannoo haaraa wal jijjiiranii yaada isaanii garuu jijjiiruuf qophaa'aa ta'uu qabu. Ani lafan dhaabadhee waa tokko laalurraa waa hubadha. Ati lafa dhaabattee waa tokko laalturraa waa hubadha. Iddoo adda addaa dhaabbannee ilaalla. Muuxannoo adda addaa qabna. Umriin keenya adda adda. Saalaan adda adda. Barnootaan adda adda. Waan baay'eedhaan adda adda. Kanaaf akki nuti itti waa tokko waanuma tokko waan ta'e iveentiidhuma argine tokko akki nuti itti ilaallu waan baay'ee hojii wal qabata. Kanaaf taa'anii haasa'anii yaada adda addaa wal bira qabanii yaada ofii keessatti yaada namaaf bakka kennanii namni sunis immoo yaada isaa keessatti yaada koof bakka kenne haasa'uuni kanatu barbaachisa. Qabsoo qofaaf iyyuu miti jireenyuma dhala namaaf iyyuu kun baay'ee wanta barbaachisaa fi waan gaariidha. Keessattuu warri miidiyaa hayyoota warri jedhaman hayyoonni uummata tokko warri baratan kun akka dirqamaatti fudhachuu akka dirqamaatti ilaaluu qabu. Yaadni adda addaa yommuu walitti dhufu yommuu wal falmaa barabaraan ture jechuu miti. Yeroo tokkotti hamma tokko yaala erga wal jijjiiranii booda murtii tokko irra ga'uu yaaluun barbaachisaadha. Murtii irra tun ga'eenis gargar deemuu hin danda'ama. Innis waan jirudha. Garuu yaadi tokko gatii namni baay'een fudhate, gatii dhaabi siyaasaa tokko fudhatee, gatii namni beekamaan tokko fudhate, yaada isaan mormu tokko ukkaamsuu fi awwaaluu yaaluun hin gargaaru qabsoo tokko keessatti. Yaadni hamaa nu jiraate gadi baafnee irratti haasofnee uummata beeksifnee akka uummanni san dhageenye gochuu qabna malee carraa dhowwachuudhaanii hacuucuudhaanii balleessuun hin danda'amu yaada. Ammaaf kanuma jedha kanarratti waa'ee silaa waraanni mootummaa Abiyyi fi wayyaanee gidduu kuni waraana naannoo regional warrii ta'eera. Kan jettee kaafte sana yeroo biraatutti deebinee haasofnee baay'een jaalladha kan itti naannoo biyyootaa fi uummattoota naannoo sana jiranii wajjin akka itti wal qabatu isa waa'ee proxy warrii jettee kaafte wajjinis karaa Middle East wajjinis geopolitiksii jiru wajjin akka itti wal qabatu yeroo biraa utuu walitti deebinee akkasuma maree goonee nan jaalladha fayyaa ta'e. Baay'ee gaariidha obbo Moosisaa anis deebiseen isin iyyaafadha keessumaa regional ta'uu lola kanaa ilaalchisee jechuudha. Addunyaanis kanumadha kan inni jechaa jiru. Inni sunis immoo dhiibbaan egeree biyya keenya irratti illee qabaatu gadi fageessanii haasa'uun barbaachisaadha. Haa ta'u malee miidiyaa maqaa dhooftaniittu. Egaa gara fuulduraatti miidiyaaleen Oromoo hedduun illee yaadota adda addaa wal falmisiisanii saba kanaaf hubannaa bal'aa ta'e kennuu irratti hin hojjetu jedheen abdii guddaa qaba. Gara dhumaatti yeroo tan fidu dhumarratti obbo Moosisaa ergaa dabarfachuu qabdan keessumaa haala amma deemaa jiru kana ilaalchisee qabdu.
nan qaba. Waan baay'een illee qaba akka inni wal makee isa tokkicha hunda caalu san akka inni na jalaan balleessinee fi dhaamsuma tokkittiin qaba. Dhaamsi koo maayini silas jedhee rarruma deebi'uudha. Uummanni Oromoo yoo kabaja horachuu barbaade, yoo roorroon isaa akka addunyaa biratti dhaga'amu barbaade, yoo ilmaan isaa addunyaarra deemanii hiriira nagaa isaan godhan akka gurra argatu yoo barbaade, biyya keessatti waboo cimsuu qaba. Isa kana dhaamsi koo. Warri biyya alaa jirus, warri biyya keessa jirus, biyya keessatti akka irreen keenya cimu, irreen uummata keenya akka cimu, akka uummanni keenya hin tuffatamne humna hin qabu jedhamee, akka lubbuun uummata keenya akkuma lubbuu warra kaanii gatii argatu, kana gochuu kan barbaadu hundumtu waboo jabeessu. Karaa danda'an hundumaan. Isuma garan dhaammaddaarraa fayyaa ta'e. Tole obbo Moosiis akkuma jedhee deebiseen isin iyyaafadhaa. Egaa yeroo keessan fudhattanii ibsa bal'aa hordoftootaa fi daawwattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromoo nuuf laattaniif ammas irra deebisee maqaa hordoftoota keenyaan guddaan isin galateeffadhaa. Yeroo itti deebinee amma walitti deebinutti nagaadhaan tura. Egaa kabajamuuf jaallatamoo dhaggeeffattoota keenyaa. Sagantaan har'aa obbo Moosisaa Osaa waliin goonee asuma irratti goolabamaa. Yeroo itti haala wal fakkaatuun amma walitti deebinutti lafuma jirtanitti nagaa Waaqayyoon tura.